namana ani waan barbaadde ta'e gara gaggali siin jedha gara gaggali mataadhaan waa'ee ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa garuu namni tokko natti hin dhuftu so isaan qofa mitiini wama ustaazuma namni xiqqeessitu natti hin dhuftuuni fincaan kee dhugi yaabbee siiniin ani waa'ee ustaaz Raayyaa irratti natti hin dhuftu abbaan barbaadde mataa keetiin gara gaggali siin jedha baga jedhe damo waan information waan qabu godheetiin gadi baase maal goota Nazir si jedhanaa fida dullatti ani dhimma keessarraan qabu si akka dubartii naa fida Nazir jettan sana qoshasha harree wajjin ka guddate akka harree nama dhiitti jedhan ka harree wajjin guddatee beeto akka harree nama arrabsu beekta akka harree nama arrabaatiin gurbatti si Nazir jedhan jechuudha fincaan ani dhugaa rabbi ani fincaan asiini ani Nazir si jedhamtu fincaa fincana ati fi ustaazi ol bira fidna namana si ati fincaa arreeti fi nama ol bira kaan namana ustaazi fi si fincaan harree ol bira si kaasiin jedhee beeki abbaan barbaade gara gaggali mataadha dhimma siin qabu dhimma ustaazi irraa garuu gadi bu'i qoshasha salphuun bakkuma deemtetti nama salphisaa deemtiini siinimi ati deemi biichi jedhe biichi kee odin ciisi malee maal goota asirraati ati sharmuuta mana intini deemtu siifi namni siifi ustaazi tokkodha akka nama oobaan qabee oobaa ani dhukkufattu akka keetii dhiira dhukkufattu akka keetii akka namaatti asooftu suma qofa arge beekta konfidensi kama asoofta ati dammoo dhiira dhukkufattu siin jedha beeka akka dhiira oobaan qabee nama dhiira raatoftu akkasii si jammaran akka of jala laaluu yuun barbaadu dhugaa soona bira jiraate akkasi dhadhaan isi akka keetii jechuudha namaadhaati ka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akkas jettee dubbattu harree wajjin guddatu harree namaan jetti beekta ilma harree wajjin guddatteen ilma harree wajjin ciisaa guddatte jechuudha akkasiidha ishee ati fi ustaaz ol bira sii qabuu haaraan namana Oromoon galatan qabduuf malee sila ustaaz keenya kabajamaa fi jaallatamaa Raayyaa Abbaa Maccaa gandaa fi maal osoo hin qoodin Oromummaaf jecha waa meeqa akka gochaa jirre nutu argaa ture garuu har'a Oromoon insaalfattanu xiqqoosee badii tokkoof usuma ani badii balleessa ustaaz badii balleessa jechaan jiru amma yoo asii qabe waan dhugaa jiru yoo dubbateedha namana ka iisise ijoollee kan qabsiise ijoollee Jimmaa qofaa miti Arsiin keessa jira Baaleen keessa jira so ustaaz usuma jibbate ijoollee Jimmaa fi miti ka dubbate wanni Jimmaatiif hin dubban eeyyeen ustaaz tokko nama kabajamaa erga ta'e namni tokko abbaa amantii erga ta'e nama taragaagaasin dirqama isaati dinqama amantii isaati sanuu biyya wal nyaatuu fi biyya ol cabsuuf yaa ustaaz akka jarri taragaagaan gochuun dirqama isaati dirqama muslimaa dirqama islaamummaa isaa baanni deemiti asii ani waa'ee islimnaa sin dubbadhu waa'ee amantii si dubbachaa jiru ani amantii I don't care amantii raantiin hin qabu garuu ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa baay'ee jaalladha beektani dammoo ani ustaazuma hundaa isaanii baay'ee jaalladhaan sababii amantiin keenya haaddan hunbaa jedhanii Oromoof dhaabbachaa turan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaallee haa ta'u ustaaz Ahmadiin illee haa ta'u warrooti biraallee maqaa isaanii sirriitti hin beekinillee naannoo garagaraati isaan namoota Jimmaa qofaa miti naannoo garagaraati ustaazota keenya otoo waliin qoodiin Oromummaafis dhaabbachaa turan namoota miidhame biratti dhaabbachaa turan isaan har'a gadi baatee akka barbaadde warri xixiqqoon akkasii gadi baatee irraa dubbatti nama guddaarraa I'm sorry ani sila sin jaalladha ture dhiisgarra jaallatti dhiiste dammoo waan akka keetiin bakka kennina rabbi kabajee namana isaan Somaal gootaan akka keetiiti kan kuyyinaa keessatti marti gadi baatee stay jetti bannaas gadi jedhiti intini ka kai cintimeeti ke akkuma kiyyaa jechuudha ani nama haqin kee irraan dandeenye dubbadhu beeyta maaliif beeyta bakka kiyyaa miti saniif irraa bahee nama gurguddoo irraa dubbadhee gadi quncisuu hin fedhu achi hin geenye waan ta'eef dammoo siin luuxii akka keetii isheen Nazir jedhamtu faa luuxii siin jedhe luuxii taafkii beektaa fi xixiqqoo jechuudha isiidha maal kee fidame maalidhaati abbaan barbaade mataan gara gaggale anu sodaa keetiif gadin callisuuni gandummaa keessan immoo
irraa hin qabu siin jedhe beeki. Irraa hin qabu. Ani ganda keessan hin barbaadu. Oromoodha nama Oromoo dhaabbateef hin dhaabbadhaan. Dhugaa jirtu hin dhaabbadhaan. Garuu husta beeki. Rabbiyyuu hin eegama sobanii nama walitti haraarsu beekta. Sobanii namatti walitti nama haraarsuun iyyuu heeyyama amantii musliimaa keessatti. So haraara buusuuf illee ustaaz garoon otoo information qabaatee waan qoratee herrega'ee jiru ummata walitti haraarsuun beeki dirqama isaaniiti. Jaallatanii illee miti osoo ummata wal dhabaa jiru harganuu callisuun isaan irratti haraama beeki. So akka ummanni taragaaga'uuf akka namni ummanni waliin fixneefi yoo raaya gadi ba'ee akkas dubbate baga dubbateedha. Bakka baga dubbateedha. Maal fidda? Maal goota? Maal goota? Dammoo usuma dogongoruma xiqqoo kanaaf. Dubbiin akkasiin jettanuu miti taragaaga'aa jedhee waan dubbateef. Beeki badii biraa waan dubbanne beeki. Waa tokko hin jenne beeki Ustaaz Raayyaa maal jedhe beektani? Isin miidiyaarra oofaa hartanuuf ka'as jiru garagara taragaaga'aa jedhe. Ummata waliin ficcisiyaa taragaaggaa jedhe. Soo kana dirqama dhaamuu qaba beektaa akka ummanni walitti hin buune. Kuni dirqama isaati. Garuu luuxiin ka amma namaa hin geenye gadi baatee asitti nama akka kana harrabsita. Eenyu ati? Eenyu sin sodaata gaa kanaaf jecha? Abbaan barbaade ganda kee gali kaa. Ati waan ganda keetiif dubbata yoo ta'e ganda kee gali siin jedha. Ani wanti ganda narra kanarra nan keewwattu beektaa? Wanti gandaarra. Garuu Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa osoodhuma badii balleesse siima. Osoodhuma badii balleesse. Nama na haga kanatti daqiiqaa tokkotti waan gadi fuuteetiin nama hagas ga'u gadi garagalchituudha. Ijoollee rabbumaa keessanii kanuma wooma feetanitti amanaa dhugaa jirtutti amanaa. Namichi kun Oromoof dhaabbachaa ture. Rakkataa gargaaraa ture. Gaafa inni gargaaru harka rukunnee gaafa inni balee asuma daqiiqaa. Damo badii miti kun badii hin jedhamtu si'ima utuma anima badii da jechaan jirsu jammar tikikkilii dubbateeyyu waan tokkoyyuu irraa achin goone abbaan barbaade gara gaggaa damo warri galan biyya galan yoo galan maal lama na bakka mara walitti funaanantee galaan jirtu maaloo galan biyya isaanii galan yoo hinduuni nama na kan baaraan deemee foo akkas hin boonye sinoo akkami waansa baara irratti ilmaan Oromoo bahara irratti dhumeefi namni hin boonye. Nama bahara irratti dhume namni hin boonye har'a nama suudiidhaa qabamanii galan irri qabaa ganna dhiisa nama ilmaan Oromoo siin jedha kan Liibiyaa bishaan irratti dhumeef ummanni akkas cinqameera amma haaseera har'a nama ijoollee Saawudiidhaa galtee walitti qabamtee galtee fi nama ustaaza keenya gadi baatee arrabsita maaliin saalfattu kun dhugaa rabbii sin maalidha maal namni xiqqoon saalfanneen Abbaan barbaadanii gaa amma booddee akka barbaadan taate beektani. Ani waa'ee Oromoo irratti dhugaa dubbachuuf nama takkan dhiisu. Nama takkan dhiisu. Garuu Ustaaz irratti immoo natti hin dhufin kaa. Natti hin dhufin. Ani yoo sirriitti amanuu baadhellee si'in hima. Ani sirrii shari'aa guutuu yoo baadhellee si'in hima. Garuu beektaa na guuti karaa kanaan natti hin dhufina. Natti hin dhufina. Inuman jaalladhu. Akkasidha. Ani ati sila muslimaa ati maasi galchee ejjen ani dhugaadhumatti sinni dhufimuuf yaani karawayii kana karaa mintini karaaran deddeebu garuu waan si ajaa'ibu keessa ustaazota baay'ee takka jaalladha beektani dhugaa rabbi namni isaan xuqullee isaan irraa haasa'ullee hin barbaadu Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa qofa miti jechuudha abbaa fedhe haa taatu isiin xixiqqoonii fi isiin akkasii jechuudha isiin akkasii fincaan qofti gadi baate nama gurguddaarraa akkasiin dubbattu hin feenuka keessattuu ustaaza jechuudha. Kanaafuu ejjen ani moo dhaamsa tokko sii qabaani sii Naziir jettanii kana. Dachee keessa gaseeni abbaan barbaade fincaan sisoodhaa fincaan harcaaste anaa bilillee gibira miti ati. Isii tafki akka keetii dhugaa rabbi ani siin jedha dhugaa rabbi ani moo isiin akka keetii na bira jiraatte rabbi ani siin fannisa beektamni huura si qaban gaafa kana osoo biyya kana keessa jiraatte dhugaa gaafa ustaaz irraa dubbattu jechuudha. Akkasittiin xiqqeessitee maali demo ati sila yuma huda ki gabeessi intini godha jedhe muddama akka oobaan sirra xabatee gadi ba'ee jechuudha akka waan oobaan sirra ture
dhiira surree keessan jira si jamar wanna gaggaarii yaadu beekta dhiirri surree keessan jira beeki surree sitti jira malee saati surree keessa jirta seete surree sirraa meel situ surree keessa jira isiin akka geedii waan namaan dubbattu deemtee of godhi meebee akka dhiiraa dhadhaabbadhu mee hayyee dhiira akka dubartii waa fufunaantu udduwaali seeni jetti nama guddaadhaan ati eenyu ani dhugaa rabbi sinii magandummaa miti asoo kee namni tokko gadi beetuma jimmaa akka jimmaa jedhe nagalchu beektanii maaliif beekta ati dhattee ganda kiyya jimmaarraa waan dubbatteef jimmaroonni tokko hir'atu ittiin guutuu uumaa takka hin gootuufi beekta rakkina hin baastu jimma keessa uumaa tokko hin gootu seenaa inni qabu ati gadi buustee waliin kaasoo ani nagalchuun jimma bakka itti dhalate iyyeen hin jaalladha namni bakka ofii itti dhalate hin jibbu garuu waan si ajaa'ibu Oromoo irra jaalladha beekta Oromooti irra lubbuu kooti garuu kara ustaaz yoo dhufte abbaa feetiin mataa keetiin ejjatta waan si ajaa'ibu ustaazarra jechuudha Oromoo yoo qilee seente anaaf dantaa biti si ima dhugaa rabbi ani ustaaz keessi ima keessattuu ani ustaaz raayyaa baay'ee jaalladha bakka waan ta'eef hin beeku waan xiqqummaa hootiin hilaalaa guddateef hin beeku dhageeffadhaa guddateef hin beeku sababa isaa hin beeku lubbuu kooti innaa anaa jettu jechuudha ustaaz raayyaa abbaa macaa jecha Oromoon isiin jedhama qilee seenti sila qilee seentee bakka kamiin fufnaadha nama kan naaja Oromoon ofiifuu waliin galtu waan raayyaa gad ba'ee kana dubbatee fi hundi keessa yoo akkasitti nama arrabsitu yoo ta'e jechuudha maa Oromoo miti maa gadi ba'ee qabsiise Oromoo miti maal ijoollee Jimmaa ijoollee Asii fi ijoollee Baalee miti kan ijoollee sana qabsiise maal isaan Oromoo miti duuba maal jettanii reesin damo diqama amantii keessatti joo ummata walitti ba'ee wal nyaachuu ga'ee kana akkanii taragaaga'uu fi dirqama isaaniitti gadi ba'anii ummataan akkana jechuun osuma soba ta'eetiin jedha soba kana yoo ta'e iyyuu gadi ba'aniitiin dubbiin kun akkas mitiiti obsaa jedhanii ummatatti himuun dirqama isaaniiti rabbi dhugaa kan ustaaza keessan xiqqeessitan rabbi isin haa xiqqeessu bakka jirtanutti rabbi isin hin dhiisu dhugaa rabbi damo ustaaz raayyaa kun dhugaa rabbi inni Oromoof hin cabne maaloo Oromoof hin joorre hin argine nuti guyyuma tokko balleessa jedhanii ana abbaa kooyyuu dhiisu ana haadha kooyyuu dhiisu dhimma keeti gama abbaa kee yoo dhiisu Oromoodhaa jedhee abbaa kooyyuu dhiisu haadha kooyyuu dheerebannaas deemii maal naga shireen abbaa kee dhiisu dheerraa qalika deemiti garuutiin wanni walitti hin dhufin kaa woman taane inaafarsina namni ustaaziin tuqe dhugaa kabajaan qabu yoomiyyuu nama biraallee rabbi biraallee kabajaan qabu kanadha damo ustaaz tokko dhugaa rabbi isinitti namni nama biratti akka fudhatama qabu wanna sobaa tokkoon gadi ba'ee hima jedhee keessi koonatti ulfaata nama gaggaafatee information argateerraa yoo gadi ba'ee namaaf hime itumamoo information sirrii hin taane akka ummanni wali hin lollee fi wali hin fitnee fi yoo gadi ba'ee namaaf hime kana hunda nama jechisiisa ati deemi maaloo lixi nama jechisiisa ana afaan kootti ulfaate beektaa jechuudha dhimma keessani ga'a gamma dhimma keessatti natti hin dhufin waa'ee ustaazii natti hin dhufin isin jedhe bakka dhimma keeti yoo ustaazii jedhe Oromummaa qilee seenti akkasidha maal fiddan tokko damoosoo kabajaa namaa qabaate hundi keeyyuu nama agas ga'u dhugumaan siniin jedha guyyuma tokkotti isiin wanta kan beene harkallee takka udduu si dhiqattee beene marte gadi baateetu malallaaqatti wama argite maa afaanti isiniin ulfaatu gabbee kanaafuu ustaaz irraa gadi bu'a ustaaz raayyaa irraa gadi bu'a yoo gandummaa jette akka feete yoo gandummaa dheettanii ndo'an ustaaz raayyaa abbaa macaa jecha gandummaa seenaa akkam jettan akka feetan ta'a malee hani ganda seene malee isaaf jecha namni tokko irraan dubbattu kanumadha ijoolleen galanii moo biyya galanii
Demo maal reetti eeguu irraa kan rabbi isaan baraare amiin hin jettan wabbe. Kan reettii fi kushiinaa keessa kosh jechuu dhiisanii biyya galan. Beekjee tokko beektaa galuuf jettee haalli si mijatu gaafas dirqamtee galte garuu gaarii. Yoo galan maal biyya isaanii galan haadha isaanii bira galan. Maatii bira galan maa galanii boocha. Rabbi ani soba keessan kana sinimu soba keessan sinimu ani. Ijoollee bishaan irratti Oromoo dhumeef namni tokko gaddeen beeku. Maa biyyatti galanii maa biyyatti galan maal yoo biyya galan abbaa qabamanii ani maaliif shara ejjatu maaliif Oromoo irratti ijoolleen shara ejjatu ka jedhu sun aarse malee an kan biyya galan nan aarsin ka biyya galee aartanii beeka hin gubattanii otoo dhumanii du'anii agas boossanii ree amma Oromoon eessatti harca'eeti maaliif biyya deema jenneeti jina kan maa galanii da baga galan eessa galan hin du'anii biyya galanii mi maatii isaanii bira galanii mi yoo galan maanni kun waan rakkoo guddaa godhanii irraa dubbatanudha. Ijoolleen Saawudiidhaa biyya galan jedhanii maaliif galaniidha beektanii deebisaadhaaf immoo salaamaawwan salfii baanaa reenu hiriira haa baanu ijoolleen adeebi'an Saawudiitti. Isaan sijjama isaan biyya namaa keessa gaafa waraqaa malee jiraachaa jiran gaafa sanadha galuu kan sa'aatii kamitti akka galan hin beekaniini biyya namaa keessa yoo yeeyyama malee jiraatan sa'aatii kamittuu namni nama fuudhee nama galchu so biyya ofii miti waan ta'e maal biyya ofiitti galuun agas mara nama gaddisiisa agas mara ustaaziin arrabsuu nama geessisiisa maaf galaniidha dhimma suni rakkina keessan ijoollee yoo hubachuu dadhabdan rakkina keessan I don't care about that. Yoo ati hubachuu dadhabdan maal sii godhaan galsitti naqanii gowwaan hubatu ammuma keeraa akkana jedhee dhugaa dhosse maal godhe ati kan bacabacaa jirtu suuraa yoo wal adda baastanii otoo hin beekaniin bacabactuu kanarraa Facebook irraa ati eenyu adda baastee beek ganama suuraa wayinuu maxxansanii isa kana jedhan galgala irraa haqanii kabiraanuu jijjiiran isinuu ammallee hin barre abbaa ta'e waliin beektan dhugaa rabbii ilaaltanii suuraa gisee meeqa jijjiiramaa argaa jira lakki isa kanaa miti isa kanaa waliin jedhan isa kanaa miti isa kanaa isinuu sirriitti hin hubanne inni qoratee irra ga'ee yoo gadi maasa eeyyeen jedha kaa maanire kana itti ustaata xiqqeessu kaataare ati oo barbaadde hudduu harreessitu seena malee lakki namni guddaadhaan akkasin jettuuti siidha harree wajjin guddate akka harree nama dhiitu horiin harree wajjin ooltu akka harree nama dhiitti jedhanii eeyita ka harree wajjin guddate akka harree ka adabaan guddanne mata akkasuma eeyita utuu adabaan guddattan akkasin tattaatan hundi keessan kana arrabsitu keessattuu jechuudha afaan jabaadha afaan namaan hin jedhamne afaan nama saalfachiisuun warri gadi baataniitiin ustaas keenya arrabsitan dhugaa adaba malee guddattan isin warra akkasumaan bakki irra guddattan na fakkaate waansa maaliin saalfattan miti anaan rabbi isuma dhugaa rabbi hergasii ani takka waa'ee jimmaatti gadi ba'ee dubbadheen beeku ani dhaladhe jimmatti dhaladhe ka guddate jimmatti si'ima garuu ani waa'ee jimmaa ragaarra gadi ba'anii luqqisan ani takka xirsi jedheen beeku koomeetti illee laadhu waan si ajaa'ibu nan galchu eeyita baga namni tokko ganda kiyyarraa gadi ba'ee waan dubbatee wanni dhalatu hin jiru waan ta'e waan takkan godhanuun siin jedha kanaaf hin dhiisa garuu gaafa ustaazii natti dhuftu natti hin dhufini qilee seeni malee abbaan barbaadde qabamtee dhiiste I don't care dhugaa rabbi ijoolleen qabamtee galtee baga galte an gadda kana guddan qabu indoo kaleessa hin gaddeedheemi hin gaddineeyyuu bakka ani wanni na gaddisiisu hin jiru ijoolleen biyyatti galte jedhee wanti na godhu hin jiru na boosisu hin jiru ijoolleen maa biyyatti deebi'an jedheemo maa oromiyaatti galan jedheemo biyya bilisoomteetti gallaani ani har'a na boosisa maaliif osoo biyya namaa irratti wanni tokko irratti ga'ee achitti du'ani amsoor garuu ani mucaa du'eef baay'ee gadde beeytani dhugaa dubbachuuf kan lubbuun darbeefi baay'ee tokko na gaddisiiseen biyya ormaa keessatti haati naaf galte jettee otoo eeggattuu ka du'eefi dhugaani baay'ee tokkoon gadde sana rabbitu beeka namni du'a namaa hawwu hin jiru garuu warra galeef waan takka iyyuu hin gaddineen
baga galan maal oromiyaatti galan jedheeyya maal biyyatti deebi'en jedheeyya rakkoo meeqatu irra gahaa jira baga galan dhumate bakka kanadha kanaafuu ustaad Raayyaa Abbaa Mancaarraa gadi bu'aa waan fiddan hin qabdan maal gootan dammoo maal goota sumarraa hojjetaa achi gootaas goota kanumadha oromummaa kee oromummaa jaallachuun jechuun namana akkuma barbaadan gadi baatanii nama arrabsuu miti beektanii akka barbaadan gadi baatanii dhugaa rabbi ani amantii islaama hedduu akka haala shari'aa hordofuu baadhullee hin jaalladha beektanii sababiin isaa islaama irratti dhaladhe waa'ee amantii nama waa'ee amma namni tokko asirraa hadiisa himuu deemtaayi si maaltu galchee ati sila musliimaa warra naan jettanuuf jedha beektanii ani ustaazota hin jaalladha akka malee dhugaa rabbii sana akka malee jaalladha akka malee kabaja suni ani amantii islaama hordofuu dhiisee fi hordofuu ilaallatu beektanii sana ilaallatu suni mataa kootiin ani dhugaatti sini ima heeyyen tarii shari'aan akka maaloo taatii ati akka steetaa qullaa deemtaa no suni sana garuu ani ustaazota hin jaalladha maal gootan dhugaa ani honnee keessaa jaalladha ustaazota hin jaalladhaan kanaaf dammoo ani oromummaarra amantii irra natti caalti beektanii isuma dhugaa dubbachuuf oromummaarra akka feetan godha oromummaarra amantiin natti caala kanumadha namni seentan mee ergadhaa namni wayi mee barreessaa ergadhaa namni mee yoo seenne nama seensisaan eeyyen ijoollee galaniif wanni nama gaddisiisu agasmara hin jiru maan biyya galan hindumani ijoollee galaniif hin gadditu maal hindumani galanii maatiidhaan wal arganii kanuma bakka ani isiniif himee beeka akka barbaadan yaada akka barbaadan ta'a garuu ustaaz irraa gadi bu'aa jedhe ani isiniif hima waa'ee jimmaaf dubbachaa jiru jimma abbaan barbaade gadi ba'ee jimma akkana ta'e jimma akkasii yoo jedhe jimma akkas isaan akkas jedhaani jimmi wanni tokko wanni inni ta'uu jiru beekta garuutiini ani jimma miti garuu ustaaz keenya kabajamaa fi jaallatamaa Raayyaa Abbaa Mancaarraa gadi bu'iisiin jedhe beekta isarraa gadi bu'iisiin jedhe kabira ammoo xixiqqootiyyuu nama xiqqeessitiin si dhuufuu haara beektanii haara wanni tokko keessan jira kan osoo godhanii haara malee wanni keessaan baane isii xixiqqoo akka keessanii omaa tokko ustaad irraa waan takka gadi hin buustu olilleen kaastu dhuufaa olii as jala oo sittiin gadde gaddaa olii gizee kudhan nan galchu sun kanaafu nama mere opsaan eessa jira opsaan eenyudha namni seensisuun jiru eeyyen qeerroo biyya abbaa isaanii galani maanni nama hin jibbisiisu galuun isaanii
nama je galchuu edheen argini no ani ijoollee Jimmaa Nazir sida ka sida dalatti ka surree keessan jira siiniin arrabsaara maaltu deemaa ara leenyaan indi siiniin arrabsaara beektaa Nazir siiniin ka surree keessan jira danaaza jechuudha beektaa duutu jechuudha siiniin arrabsaaraan maal fidda maal goota dhuufuu si akka geedee jechuudha itee fincaanarree jechuudha kan nama guddaan maaloo seeni namaan jettu isii akka keetii harree waliin guddatteen arrabsaara maal fidda wanni fiddi yoo jiraate mee maal goota asat kanatu deemaa jiraan beektaa siin arrabsa si dhuufuu akka keetii dhuufuu ka surree keessan jirre beektaa dhiira harcaatuu si akka keetii arrabsa kanatu deemaa jira malee wanti biraan jiru maal goota xixiqqoo akka keetii si nama guddaa gadi cabsuu barbaaddu hin arrabsina irraa kaafna quttoo abbaa fedhaa ta'e ganda fedhe haa ta'u Wallaggaas haa ta'u Arsiis haa ta'u Baalees haa ta'u abbaan fedhe yoo ta'e nama gurguddaa warri xiqqeessuu barbaadurraa dhukkee irraa kaasa siin jedhe siidhaanii Nazir harcaatu siiniin arrabsaa jira ka surree keessa hin jirre jechuudha hajuuzaa tafkii akka keetii tafkiin beektaa salphoodhaan ofitti salphatte beektaa tafkiin asii utaaltee achi utaaltee nama ciniintiini ati fi tafkii adda baasee ilaaluun isi akka keetii jechuudha so akkasiidhaani akkasuma beektaa namni olii xattu siin immoo kophee qabdaa lakkoofsa meeqa godhattaa yoo atiini biichi jala fiigdee biiti ante ለቢቾች ነው የምትመቸው እዚህ ላይ አይደለም እሺ አባቴ ሴታ ሴት እንዳንተ ሴታ ሴት ወንድ አይመቸኝም እኔ በጣም ነው የሚጠላው በጣም ነው የሚጠላ እንዳንተ አይነት ወንድ ማለት ነው በእናቴ እኔ መዳም አንድ መዳም እዚህም ቁጭ ብላ እኔ እንዳንተ አይደለውማ ባይመቸኝ ነው እንዴ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ማውራ ሲኒም እሺ ዱፉ ዳቆ አከኬቲፊ አነ እሺ ማዳቢ ጀሎጆቹ harcaatu akka keetii kana matiqqeesitu achi dhufi as dhufe jette dhimma keeti abbe tafki fi nama wal bira si kaan saree fi nama wal bira ka siini harree wajjin guddatte ate harree wajjin guddatte harree wajjin ciisaa guddatte nama ilmi harree wajjin guddatte nama hin kabaju beetta akka harree nama dhiittiini so si akka keetii kana likki gashina mele sodaan qabnu irraa dhiisi yoo abbaan barbaade intini si jada ani dhimma si qaba harcaatu akka keetii ban daako akka keetii nama guddaa arrabsaa nama ati deemi biichi naannesi siin jedham ka udduu dubartii jalaan baane kudduu dubartii bane maa si fixe amma siin way si fixe siin maaltu fixeeni amma ka surree keessaa si fixe maali siin aman surree beeka giddumaa si fannisan malee ati surree keessa jirta surreetu jira malee so wama fidi akkasidha dubbini qaldi namana kabaja fi one of jenne male mali gaafa akkasi walin dhiisnu weeta gaafa nama xixiqqo arrabsitu I don't care gaafa dimalo abba maalo yoet nangalshu garu nama gurguddaa hin kabajna beeta nama gurguddaa kabajuuf jecha moo isee ufu akka keetii likki hittimna akkasidha waati fuula qabda Nazir fuula qabdamu fuula buuqacha natti aymo fuula buuqacha abba cuggaare beeda fuuli geefi abba cuggaare adabaasan yamma sidi oh my god Nazir fuula qabeta abba cuggaare baadatte abbe qumbursuudha
Umburtu fula nama albakata. Ugara bidazira tile fula kawaite mawadu bata. Ay da kolonuga. Sinim aka bukacha revesira ya bukacha. Fula bukacha fakat bata abe fula kawaite ma kamasa. Hari na wanje teta. Akasi da jolle kana jala ingana fakate. Yalen tureni. Inviting what I did war be yale to no jotun drink. Malfacate and bake one guyatok and three hiarati. Godu. Seen him. All lines of daddy Nazir. Fully here, full of harem for cat. It all as a me, fida. Full of batch of gory mohula. Oh, nice in a veta full Full Burtu Kadvati Fula Kaveta Vidim as a rat Ugara Bizana. Even why Fula Nudisika? Nudisika, why Fula? Ugarabi. I beg a sip pinchana, so said. Sip pinchana, Ugani pinchangia soba. Ugumasi, Mamina, Ira si Dakudawa Gagemo, and Bakataka Gubayu. Bakataka Gubayu. Ira di Funansa Kakemo, Bakat Irala Kunabe. Lakum not easy. Buka Java de Bulagavera, Bukacha. Carvesa Buka Jati Buli Bakajumega. Aveva Tasra. Hanafiu, Nagat Naola. Nazir. Ugara bisiba. Could I have out auto jet to gara hard against Intega debite? Ufti Hanatata. Full against Yanabe. Sinken waiter. So one barbadeta in. Why Ustaza yo fitiasera? Si Walberan card waiter. Isanin Kabaja. Sinin God Davisan. Gadisi Davisa ebek. Gadisi Davisa. Isi akka keeti. Ani qabxiitii tokko funaanee gubaan. Si akka qabxiitii takka si funaana si akka keeti funaansa jechuudha. So wanti haga namaan guunne waa'ee namaa naasoftu beekta. Jalqabaati haga namaa guuti. Beeki dhiirri tokko gaafa waa'ee namaa dubbatu dhiirri. Jo akka dhiiraa ta'e namatti tola beekta. Ati dubartii fi dhiira ta'u dhiira si akka dubartii akka keetii immoo funaantu moo margite funaantu moo hey deemi. Kanaafuu nagaatti naa oola. Ciao. Naziro ዛሬ እንግዲህ ተናድሽዋል. I don't care. Yooti gara gaggalte. Uga argite namni yoo of xiqqeesse beekta. Waruma xixiqqootu ka'ee sirraa dubbataani. Kanaafuu of kabajuun jalqaba siidha. Obsaamee kenoo si halala yoo gadi na didee jira beekta. Inti naan godhu. Hindi dembeka aniko invite nama gochun dando mali fakate embeku Facebook ki yara konte wanti sana angale beita ni jol so akasida ade finja hare ruwa gudate abbe kurba balage animati geti gaddawe tare to koda ani mal never kasi namni guddate beekati nama gudda waan akasi jechu sirraa eegama salpho ilma salphattu kaaba salphifte isi akka keeti obsana dide so akasida
no ustaazaa fi sidaa ko akka keetiitiif yan bakka qabu beektaa waa'ee Oromoo irraa dhugaa isinitti maali namni Oromoo hin taane tokko osoo ka'ee gurbattii dhuma daakuu kanarra Naziir jedhamtu irraa dubbatti yan gadi ba'ee dhukkee irraa kaasa beektani maal abbaa keetiitiif ilma Oromoo tuqxee dheetiniyyuu dhukkee irraa kaasa garuu gaafa siin salphattee gaddeebiftee booda uumaa gurguddaa kanatti ol gamtu beekati ol gamaa hartaa beeki gaara sana ga'uun nama guddaa kanatti beeki surree qabdee rarraatu kottu gadi taa'ii na wajjin jettu no si akkasii jelaa gaggannaa siin jedhe bakka kanadha ani dhimma keessan hin qabu abbaan barbaade gara gaggalii malee mataadhaan akkana so nagaatti naa ola ijoollee kana caala isiniin tursiisu wanta dubbachuu barbaade dubbadhe dhageera nagaatti naa ola ciao